baay'een dinqisiifadhe. Namoonni gara laafessiif garraamin haadha isaaniif obboleettii isaanii jaallatan ni jiru jechuudha. Kan kabajan ni jiru. Nagaa hin daganne. Nagaa keessanii an nagaa kooti. Obboleettiin keessan lafaaf bakkan jirutti nagaa guutuun qabaa. Waaqayyo haa galatu. Sinis lafaaf bakka jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Biyya keenya keessatti kun kan ta'e taateen kun har'a ta'e sooshaal miidiyaa irra deddeemaa jira. Jaalala haadhaaf abbaa obboleettiif qabu baay'een dinqisiifadhe nama kanaa jechuudha. Ambulaansiin kun dubartii ciniinsifattee jirtu fuudhuu deemee jechuudha. Gaafa fuudhuu deemu isa booda dhoqqeen qabee karaatti gaafa fuudhee as deebuu jechuudha. Dhoqqeen gaafa qabu baay'ee dhiphate namni kun. Maaliif hospitaala nan gahaa jedheetu yaade akka yaada isaatti. Garuu sababii karaan mijataa hin taaneef haalli iddoo karaan sirrataa waan hin taaneef dhoqqeen karaatti isa qabee jechuudha nama kana. Makiinaa kana jechuudha. Isa booda gaafa qabu hospitaala otoo hin ga'iin achumatti dubartiin kun ciniinsifachaa jirti waan ta'eef deesse. Otoo hospitaala geesse tarii hin beekamu fayyaa da'uu dandeessi. Mucaa du'aa deesse jechuudha dubartiin kun. Garuu namni kun baay'ee dhiphatee waan cannaqameef yaalii hedduu godhe dhoqqeen sun haalli mijachuu fi didee dhoqqee san keessaa ba'uu didee jechuudha makiinan sun. Inni immoo dhoqqee kana qotee maal godhee homaa tokko ta'uu fidide nama kanaaf. Maaliif kobaasaa jira waan ta'e humna isaatii ol ta'ee jechuudha. Dubartiin kun deesse garuu mucaa du'aa. Isa booda maal godhaa yaalii hedduu godheera namni kun. Maal godhaa bakka waan humna isaatii ol ta'eef boo'icha isaatti fufee jechuudha. Hin boo'e maaliif otoo dubartiin kun achi geesse ta'e fayyaa da'uu dandeessi kan jedhutti dhaga'amuu danda'a. Sababii milkaa'uu dadhabeef sababii bakka cannaqameef jechuudha dubartii saffaana boo'ee jechuudha. Qaamni isaa hunduu dhoqqee bichaa wayyaa isaa hunduu dhoqqee bichaa bakka yaalii hedduu godhaa ture jechuudha. Garuu milkaa'uu hin dandeenye. Jaalala inni nama dubartii sanaaf haadha sanaaf qabuutu nagarrame ani maaliif kabaja inni qabuuf nagarrame baay'ee tokko nagarrame baay'ee na ajaa'ibee. Rabbi umurii isaa nuuf haa dheeressu nama kanaa. Dhugaa Rabbi namni akka kanaa haa baay'atu. Namni haadhaaf akkatti na'u, namni dubartii ciniinsifatuuf akkatti na'ee boo'uu jechuun baay'ee nagarrame. Dhugaa taateen kun baay'ee na dinqisiifachiise. Maaliif namni kamuullee dubartiitti garaan jabaatu dubartii ciniinsifattutti garuu inni waan godhu gaafa dhabu gaafa milkaa'insi dhabamu mimmaan isaa zimbedee lolaasee jechuudha dhoqqeedhaan kan baxabatame hundi qaama isaa hunduu wayyaan isaa hunduu mul'atu baay'ee nama garrama dhugaa. Ani garuu nan dinqisiifadhe waan dinqii manatti ta'ee jechuudha. Maaliif akkaataa boo'icha isaa akkaataa hojii isaa akkaataa dhoqqeedhaan makamuu isaa waan dinqii natti ta'e. Namni kun baay'ee dhugaa Rabbi ani akka kootti namni akkasii baay'ee shallamamuuyyuu kan qabu kun maaliif bakka baay'ee waan dinqiidha jechuudha. Maaliif gara laafessaa yaalii hedduu godhee imimmaan isaa immoo imimmaan akkatti harcaasee boo'uusaa waan nagarrama jechuudha. Maaliif haadha isheen ciniinsifachaa isheen du'a rakkachaa turtu sun itti dhaga'ame bakka akka mataa isaatti itti dhaga'ame sadarkaa kana hunda deemee. Egaa akkasinitti hin dheeressu ani garuu baay'een dinqisiifadhee waan baay'ee nama garramu waan baay'ee nama dinqisiisu kun dhugaadha. Ani waan akkasii nagarre kanadhaa dhoqqeedhaan makamuu isaatu nagarrame haala mijeessuuf milkaa'uu dadhabuu isaa nagarrame akkaataa boo'icha isaatu nagarrame waan dinqii natti ta'e kanadhaa obboloota koo isinitti hin dheeressu nagaan naaf tura amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura isiniin jedha.